Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa Finfinneen torbee kanaa eegaleetiin kan jiru Finfinneen torbee kanaa dhimmoota garaa garaati kan keessummeessite isaan keessaa nuti muraasa kanneen ta'an qofaadha kan simbiraan geenyu. Dhimma jalqabaatti wayita dabarru foromiin daldalaa Itiyoo Maaleeziyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameetiin kan jiru. Foromii kanarratti pirezidaantiin Federii Taayyaa Asqasillaasee ministeerri muummee Maaleeziyaa Anwaar Ibrahim argamaniitiin kan jirani. Dureeyyootni Maaleeziyaa fi Itoophiyaatti foromii kanarratti argamanii jiru jechuudha. Egaa foromicha irratti pirezidaantii Taayyaa Asqasillaasee foromiin kuni hariiroo obbolummaa biyyoota lameenii kan cimsu ta'uudha kan isaan kaasanii foromiiwwan akkanaa magaalaa Finfinnee keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti yoo gaggeeffaman Itoophiyaan karoora badhaadhinaa qabatte milkeessuu keessatti qooda olaanaa qaba yaada jedhuudha kan isaan kaasan jechuudha. Ministeerri muummee Maaleeziyaa Anwaar Ibrahim yaada kennaniin Itoophiyaan carraa investimentii bal'aa akka qabdu hubanneetiin jirra. Carraa investimentii biyyattiin qabdu kana dureeyyootni biyya isaanii dhufuudhaan akka irratti hirmaatanii ni hojjenna yaada jedhuudha kan kaasanii hariiroo damdaneessan Itoophiyaa waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uudha kan kaasanii jechuudha. Dhimma lammaffaatti wayita dabarru ammoo eebba Inistituutii hubannoo namtolchee yookaan Artificial Intelligenceetiin kan wal qabatu ta'a jechuudha. Waajjirri Inistituutii Artificial Intelligence egaa torbeedhuma kana magaalaa Finfinnee keessattidha kan eebbifame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis eebba kanarratti argamaniitiin jiru. Ijaarsi Inistituutichaa bu'aa mul'ataa hojiidhaan agarsiisedha jedhaniitiin kan jirani. Jijjiiramaa fi abdii Itoophiyaa hojii mul'isaa jiru ta'uudha kan kaasan jechuudha. Waajjirichi sadarkaa Afrikaatti dorgomaa ta'uu ibsanii jiru. Ministeerri muummee Artificial Intelligencein damee fayyaa, qonna, daldala fi kanneen biroo irratti bu'aa akka qabuudha kan kaasanii dargaggoonnis waan hojjetan osoo hin nuffin akka hojjetan hojii hojjetaniin bu'aa galmeessuu kan dandeessisu ta'uu kaasaniitiin kan jiran jechuudha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebba kanarratti jechuudha. Dhimma sadaffaatti wayita dabarru Federeeshiniin Atileetiksii addunyaa damee atileetiksii Itoophiyaatiif beekamtii kenneetiin kan jiru. Beekamtii kanas kan fudhatan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaada kennaniin damee atileetiksiitiin Itoophiyaan addunyaa irratti dorgomaa ta'aatiin jirti. Ittiinis beekamaatiin jirti yaada jedhuudha kan kaasanii. Beekamtiin akkanaa immoo atileetota lafaa dhufoo guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabuudha kan isaan kaasan jechuudha. Damee atileetiksii deeggaruudhaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee bal'aa hojjechaa akka jiru saganticha irratti kaasaniitiin kan jiran jechuudha. Pirezidaantiin itti aanan waldaa atileetiksii addunyaa Kiriis Tarnar yaada kennaniin Itoophiyaan addunyaadhaaf atileetota hedduu gumaachaa akka jirtu kaasaniitiin kan jiran jechuudha. Egaa Finfinneen torbee kana keessa dhimmoota hedduudha kan keessummeessite nuti isaan keessaa kanneen muraasa ta'an qofaadha kan simbiraan geenye simbiraan ga'uudhaas waliin turtii kan taasise hanguddataa jamaatii yeroo gaarii qabaadha.